Dhaamsa hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaaf qabu namni dhagahu otuun turiin ariifate biyyuutti baduuf kan jirtu Baabilooniyaa bahu hojii isaa xumuruuf jedha ergamaan adda ijoollee Waaqa mallatteessu isa kan Sodoomiin dachaa daa'ichi dhufuutti jira maaloo maaf teessu. Dhaamsa jaalalaati kuni gurri qalbii namaa maaliif dhagahuu dide ergaa isa nuuf du'eeti gaaraan san jaalatu namni tokko yoo bade daa'ichi araaraan qabne addunyaa irratti taa'uu fi akka dingata kanaaf irra deddeebi'ee jechoota ciccimoo ta'anii nutti dubbata. Dhaamsa hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaaf qabu namni dhagahu otuun turiin ariifate biyyuutti baduuf kan jirtu Baabilooniyaa bahu hojii isaa xumuruuf jedha ergamaan adda ijoollee Waaqa mallatteessu isa kan Sodoomiin dachaa daa'ichi dhufuutti jira maaloo maaf teessu. Mallattoo ishee qabdi kan ittiin beekamtu haati ejjitoota suni isa kan Gooftaa jijjiirte sanbata jetti guyyaa jalqaba torbanii mandara bal'ifatteetti barsiisa ishee kanaan namoota gowwoomsite daadhii halaalummaa isheetiis obaaftee gurguddoota lafaa masheessite. Dhaamsa hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaaf qabu namni dhagahu otuun turiin ariifate biyyuutti baduuf kan jirtu Baabilooniyaa bahu hojii isaa xumuruuf jedha ergamaan adda ijoollee Waaqa mallatteessu isa kan Sodoomiin dachaa daa'ichi dhufuutti jira maaloo maaf teessu.